Mohaammed Salaan murtee jabaa tokko dabarsuu isaa beeksiseeti kan jiru. Mohaammed Salaan taphattoota Afrikaa Sadio Maanee kanneen akka Drogbaatiin qixaab taphataa maqaa gaarii horateedha. Premier League England keessatti lammii Ijiptu Mohaammed Salaan Liverpool akka gallakkisu kaleessaa kan beekse. Gaa Liverpool Mohaammed Salaan xumura bara dorgommii kanaattiin kilabicha akka inni gallakkisuus mirkaneesseetii kan jiru. Taphataan kun shifee bara 2017 Roomaarraa Liverpooliif kan mallatteesse. Waliigalaan taphoota 435 gooliiwwan 255 galchee jira. Kanaan ammoo Yaan Raash akkasumallee Roojar Haant ittiin aanuudhaan taphataa kilabichaaf goolii hedduu galchee isa sadaffaadha. Premier League England qofaadhaan taphoota 310 irratti hirmaatee goolii 189 galchuudhaan 92 mijeessee jira. Waayini Ruuniidhaan wal bira qabne yoo ilaallu shaniin kan inni caalu Champions League kilaboota Awurooppaa yeroo tokko kilabicha akka fudhatu gargaaree jira. Premier League England 2, waancaa FA, Carabao England, UEFA Super Cup yookiin mo'attoota Awurooppaa, waancaa kilaboota addunyaa dabalatee waancawwan 8 argatee jira. Umurii isaa 33 waggaa 9 turtii Anfielditti taasise goola buudhaaf qarqara ga'ee jira. Keessumattuu qindoominni Sadio Maanee, Roberto Firmino fa'aa waliin Liverpool keessatti mul'isan namaayyuu yaada kan Jeemii Carragher yeroo garagaraatti taphattoota ni qeeqaa yeroo Mohaammed Salah illee akkasuma Arne Slot walitti bu'ee gama Mohaammed Salah kana qeeqaadha ture. Kaleessa yaadni inni kenne tokko gaafa Jurgen Klopp Liverpool leenjisuudha dhufan abbaa mul'ata imala Liverpool kana Jurgen Klopp yoo ta'an mul'aticha immoo dursanii milkaa'insaatti akka gahuuf kan taasisan dursaa mul'atichaa Mohaammed Salahadha jechuudhaan kan ibse. Taphattoota kanneen hakkaatan itti dursaatiin ture. Kaka'umsi baroota osoo hin dadhabin Liverpool kilaba eessa ture? Brendan Rodgers jalatti eessa ture? Jurgen Klopp jalatti eessa sadarkaa kamirra gahe? Hanga ammaatti sadarkaa Liverpool akka eegamuuf taphattoota taasisan keessaa Mohaammed Salah isa tokkodha. Sochiin kubbaa miilaa waliin qabu. Imala isaa gaafa ilaalte Baazil, sanaan booda Fiorentina, Roma, Chelsea mataasaa akkamitti Jose Mourinho garas akka inni dabale Kevin De Bruyne wal fakkaata imalli isaanii garuu Liverpool keessatti erga dhufe taphataan kun waancaa faamuu qofa osoo hin taane Liverpool keessatti sadarkaa addunyaatti illee taphattoota jaalataman keessaa isa tokkodha. Waancaadhaaf faameera, ga'umsi isaa, amalli isaa dirreen keessatti wantoota kana hunda milkeessee bara dorgommii kana egaa waliigaltee waggaa tokko kana booda yoo osoo isaafuu hanga 2027tti qaba. Kilabicha waliin akka gargar ga'u beeksiseeti kan inni jiru. Keessumattuu yeroo kanatti beeksisuun gama biraatiin faayidaa qaba, gama biraatiin faayidaa hin qabu jedhu xiinxaltoonni. Liverpool Champions League Awurooppaa keessa jira, waancaa FA England keessa jira. Osoo xumura sanaan booda ta'e warri jedhan jiru. Liverpool ammoo Mohaammed Salah deeggartootaaf kabaja qabuuf yeroo dheeraa kilabicha keessa waan tureef bilisummaan yookaan immoo ifa akka ta'uuf dhoksaarraa wantoonni tokko yeroo xumuraatiif har'uma ka'een hin ta'a jechuudha dursanii beeksisuudhaaf akka ta'edha. Keessumattuu Champions League Awurooppaatiin carraa argate. Premier League Englandin Brentford waliin tapha xumuraa qabu achirratti geggeessan akka taasifamudha kan himamaatiin jiru. Inni garuu kabaja guddaa deeggartoota Liverpooliif akka qabu kan inni dubbate yeroo rakkoos yeroo gammachuus na wajjin taataniirtu jedheera. Keessumattuu waa'ee konkolaataa alatti gatamii natti fakkaatan yaadattami teessoo irratti taphoota 3 gaafa taa'u sababoota isa bara kana osoo jennu taphoota 34 irratti taphateera dorgommii hundumaan goolii 10 qofa galche. Bara jireenya isaa kan Liverpool keessatti egaa Liverpool hin mallatteessee ga'umsa isa gadi aanaa Liverpool Premier League'dhaan goolii 5 qofa kan galche. Hangam Mohaammed Salah akka gadi bu'e yaadonni xiinsammuu sunillee waancaa Afrikaatiin booda iyyuu hin deebi'uudha miti kan eegamaa ture. Araarameera Jurgen Klopp waliin ragaaleen jiran wantoonni baay'een akka gadi bu'an hammi goolii galchuusaa, hammi kubbaa yaaluusaa, hammi sarara peenaalitii garii faallaa keessa seenuusaa, hammi carraa uumuusaa hundumti isaanii Mohaammed Salah bara kana harkaa gadi bu'eera ragaan lakkoofsaa kan inni jiru. Mohaammed Salah maal fidee Liverpool keessattiin kan jiru waan muraasa ilaallu shifee keessumaa Mohaammed Salah bara 2017 Roomaarraa paawundii miliyoona 34 gara Anfield Road kan inni dhufe bara jalqabaa isaatiin gooliiwwan 44 galchuudhaan 14 mijeesseeti kan inni kenne taphoota 52 qofaadhaan kana jechuun jijjiirama guddaa kilabicha keessatti kan inni mul'ise. Kilabiin kun Champions League kilaboota Awurooppaatiin Real Madrid waliin xumuraaf akka gargaareetti kan ture. Haa ta'u malee tapha sanarratti Sergio Ramos miidhamni cimaan irra ga'e inni dirreedhaa ba'e 3-1 kan mo'ataman. Waggaadhaan booda Liverpool Tottenham waliin Champions League kilaboota Awurooppaatiin walitti dhufuudhaan goolii 2-0dhaan injifatee Champions League kilaboota Awurooppaa waggoota dheeraadhaan booda Liverpool akka inni argatu gargaareeti kan inni jiru. Kana alattiin Sadio Maanee, Roberto Firmino waliin qindoomina addaa sarara fuulduraatti hundeessuudhaan taphataa adda durummaadhaan beekamudha. Turtii isaa kana keessatti yeroo 4 Golden Boot yookiin kophee warqee argateet kan inni jiru.
kun ammoo rikeerdiidha. Yeroo sadii taphataa Professional Footballer Associationiin badhaafameedha. Yeroo torba taphataa cimaa ji'a jedhamuudhaan badhaafamee jira. Yeroo lama immoo Playmaker Award ta'uudhaan bakka isaa irrattiin taphataa filatameedha. Kana irrattiin waggoota lamaaf taphataa cimaa Premier League England kan waggaa ta'uudhaan badhaafameeti kan jiru. Guyyaan kun dhufuu isaattiin baay'ee gaddeetan jira. Xumura bara kanaam Liverpool nan gadhiisaa. Kilabiin kun, magaalaan kun, deeggartoonni kun jireenya koo keessattiin bakka olaanaa qabu jechuudhaan kaleessa kan inni ibse Saalaan kanaan booda eessa deema kan jiru immoo gaaffiidha. Bakka bu'aan isaa keessumattuu Raamii Abbaas eessa akka deemu hanga ammaatti hin ibsine jedheera. Ni yaadatta kanaan dura paawundi miliyoona 100 miliyoona 50 Al Ittihad Muhammad Salaadhaaf dhiyeessee Liverpool kan inni dide. Amma Muhammad Salah Liverpool keessatti mindaa olaanaa taphattoota argatan keessaa isa tokkodha. Umrii isaa 33 guuteera. Hanga paawundi 407 argachuu danda'a Muhammad Salah. Kun tarii umrii isaatiin taphattoota warra biraa jiranillee garicha irratti illee dhiibbaa qabaachuudha kan danda'u. Gama biraatiin Liverpool keessaa inni ba'uun garee amma Jurgen Klopp ijaaruu barbaadanii fi dargaggoota irratti xiyyeeffachuu barbaadan fuula haaraadhaan dhiyaachuudhaaf Liverpool kan isaan gargar ba'uudhaaf murteessanii akkuma duraanatti kaastee Premier League Englandiin bara kanaam gooliiwwan 5 qofaadha kan galchee ga'umsi inni dirree keessatti mul'isu sadarkaa olaanaadhaan gadi bu'ee jira. Kanaan durallee bakkuma kana teenyee yeroo dirree shaampiyonotaa dabarsinu taphataan kun kabajni isaa amma gadi bu'u dursee kilabicha gallakkisuu qaba jechuudhaan kaasaatti kan nuti turre bara kanaam dorgommiin bara kana akkuma xumurameen kan gallakkisuudha kan ta'u bara darbe bara kana wal bira qabnee olaallu bara darbe gooliiwwan 29 galchuudhaan Liverpool shaampiyoonii akka ta'u gargaareeti kan jiru. Arne Slot jalatti garuu ga'umsisaa dhaawataan gadi bu'aa dhufullee malee taphoota sadiif walittaan sanii teessoo jijjiirraarraa erga isa kaaniin booda yaada inni kenneen baay'ee qeeqamaat kan ture taphataan kun bara kana Liverpool keessattiin ga'umsisaas gadi bu'u ga'umsa akka waliigalaattis gadi bu'uudhaan wal qabatee Premier Leagueidhaan sadarkaa 6ffaa irratti argamu. Champions League kilaboota Awurooppaa nuusa xumuraatiin Paris Saint-Germain waliin FA England nuusa xumuraatiin Manchester City waliin kan morkatanuudha kan ta'u taphoota kanaan booda irrattiin waancaa dabalataa argachuu danda'a laata kan jiru ni eegama. Garuu ga'umsa waliigalaa Liverpool bara kana mul'isaatii tureen waancaa eeguun baay'ee ulfaatan miti. Keessumattuu yeroo kanatti as dhiyeenya Champions League Awurooppaatiin carraan hirmaannaa argachuu Liverpool baay'ee sodaa keessa kan jiru. Hiriyoonni isaa Cody Gakpo, Andy Robertson dabalatanii Muhammad Salah waliin taphachuu mataan isaa kabaja guddaadha jechuudhaan jaalala qabaniif ibsaniiru. Kanaan booda waancaa dabalataa akkuma tu jette waancaa Champions League fi FA keessaa tokko argata. Tarii Arne Slootiif illee mataa isaa boqonnaadha kun Muhammad Salah qofaaf miti. Egaa taphataa lammii Afrikaa taphataa Egyptii Muhammad Salaan ga'umsa addaa Liverpool keessatti mul'isaatii erga tureen booda xumura bara kanaa dorgommii keessaa yookiin kilabicha keessaa akka ba'u beeksiseeti kan inni jiru. Atileetota 1,000 ol kan inni hirmaachisaatii jiru. Naannoleen kilaboonni akkasumallee dhaabbileen garaagaraa akkaadaamiiwwan dorgommii akkasii irratti hirmaataniiti kan jiranu. Egaa dorgommiiwwan akkasii mallee akkaadaamii tiraakii hin qabne irratti dorgomuudhaaf kan dirqamanu sana alatti galmaan haa kaafnu fageenya dorgomuudhaaf kan dirqamanu sana alatti garuu dorgommichi bifa hawwataa ta'een eegalameera jechuu nama dandeessisam gara boodaatti bal'inaa waan baay'ee kaasuu dandeenya. Qabxiiwwan galmaan haa kaafnu fageenya meetira 10,000 dubaraan atileetota 26dha kan eegalanii dorgommii kan irrattiin Tsagge Gabra Salaamaa daqiiqaa 33 sekendii 16 maayikiroo sekendii 04 Itiyoo Elektiriik irraa injifatteet kan isheen jirtu. Taayim Tiroonkiin sennee jirra jalqaba irrattiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessattiin teeknooloojiin kun hojiirra oolee sa'aatiin inni jalqaba irrattiin galmeesse kan Tsagge Gabra Salaamaa ta'uudhaan galmaa'ee jira. Lammaffaa irratti Muluyyee Dhaqqaboo poolisii Oromiyaa irraa, sadaffaa irratti ammoo Asaffuu Abrahaa Itiyoo Elektiriik irraa lammaffaaf sadaffaa ba'aniit kan jiranu. Hawwataa ture dorgommichi. Keessumattuu kan dubartoota morkii jabaadha kan inni ture. Akkuma warra dhiirota xinnoo inumaayyuu kan dubartoota Tsaggeen dursitee daranuu gatteeti morkattoota isaanii. Ishee waliin Muliyyeenis tattaaffii jabaadha kan isheen turte. Haalli ture garuu keessumattuu kana caalaadha sa'aatillee fooyyessuudhaaf akka dandeessu garuu dugda duuba isaanii atileetonni ishee waliin morkatan akka hin jirre warroota morkatan dachaa 2-3 atileetota itti deebiteetu ture kaleessa yeroo ishiin fiigaa turte Tsaggeeni. Atileetiin kun egaa muuxannoos qabdi. Dorgommiilee kanaan ala kan birooti irratti walakkaa maraatoonii gara garaati irratti baatee hirmaachaa kan isheen turte. Kaleessa tariiti
haalli jiru dargaggoonni immoo dhaloonni baanii mul'atan ishuma dabalatee gara fuulduraatti atileetiin kun sadarkaa biyya bu'uuti irratti biyyaafillee atileetota abdii ta'uu danda'an akka ta'edha kan itti namatti mul'atu haalli ishiin keessumattuu gara marsaa xumuraati irratti saffisa ishee ittiin dabalte Tseggeen haalaan akka injifachuu dandeechuuf ishee gargaareera. Akkasuma mul'eenis atileetotuma sadarkaa kanatti walakkaa maraatoonii fiigdeerti maraatoonii Dubaay 2026 kana keessa atileetii hirmaattee jirte kaaftee turte tariitii qaama fayyadamuuf qaama fayyadamne yeroo tokko amma atileetonni amma kilaboota atileetiksii 36 bulchiinsa magaalaa isa jennu sanaani tariitii kaayyoon dorgommichaa wal bira qabamee yoo ilaalame tarii bakka bu'oota horachuu atileetota biyya bakka bu'an horachuu madda atileetonni immoo badhaasan akka jajjabaatan kanaan alatti carraa dorgommii uumuudhaaf kaayyeeffateeti garuu immoo gaafa ilaalteetti calallii isaati irratti yeroo tokko atileetonni amma meetira 10,000 gaafa fiigamu tarii atileetii boru biyya bu'a gaafa jechuun tiraakiidhaan ala atileetonni dhufanii maraatoonii irra atileetonni fiigan deebi'anii tiraakii irratti fiigadha kan isaan jiran bakka bu'uu san irratti rakkoo qabaachuu akka danda'u ogeeyyiinis ni kaasu yeroo garagaraatti isaan kun tarii dorgommicha irratti jiraachuu danda'a kilaboonni kaayyoon isaanii jalqabaa biyya bakka bu'uu yookaan dhaloota bakka bu'uu osoo hin taane qabxii kilabni isaanii akka leenjisaa itti galmeeffatu san galma godhatanii atileetota yeroo isaan itti hirmaachisan kan atileetota buleeyyii yeroo isaan itti hirmaachisan kan isaan mul'atu gama kanaan tariiti kaayyoo galma sanaa gahuu baatu geessisaa isa jedhu san shakkii namatti uumsisa. Tiraakii irraa bahanii deebi'anii tiraakii irratti gaafa dorgoman boru dhaloota haaraa tiraakii kanaan oduu hin bahin asumatti tiraakii irraa bahanii tiraakii xumuranii booda immoo gara dorgommii daandiirratti ce'ansan uumuudhaaf tariitii dorgommiin kun carraa akkasiitti irratti wal jala dhaaminaa inni jedhu sun gama biraatiin shakkiidha kanas ta'u garuu gama dubartootaatiin sochiin ture baay'ee bareedaadha kan inni ture.